maaliif uftan jedhanii. Amma immoo achii fiddee biiroo fidde warri biiroo siin dhaanee amma immoo achitti hojiin dhabamte jennaan eessa geessanii biyya wayii Iraaqii miti biyya wayii Turkii miti biyya wayiitti erguudhaaf irra eessa jedhanii biyya wayiitti biyya san afaaniin abadde achi geessuudhaaf dhannoo fidallaan riippoortii fidanii. Makiinaa keessa harcaasanii yoo isaan riippoortii fidan isaan akka ijoollee tanaa gara biyyaa galchuudhaaf ta'an yoo akka ijoollee tanaa yoo akka ijoollee amaarran daa'imman lamaan tana daa'imame lama isaan nama lama yoo akka ijoollee lamaan tanaa wanna biyya galchasseef waynee hin gallu gara biyya keenya hin gallu jedhanii iseen gizee boowanii namichi poolisii namichi obboleessi namicha keenyaa kun argee natti bilbilee amma manan jira. Tigis ijoollee tana hin beektaa itti dubbadhu meenaan jee bilbila itti kenne ittaasa himaan rakkatan hin boowanii namichi tokko qabee biiroo keessaa fidee makiinaa riippoortii gubarti buusee bira jata hin boowanii rakkoo isaanii gaafa unaan jeen isaan afaan arabaan beekani gaa agartee addisiidha. Ingiliffalleen beekana akka ingiliffalleen beekaniidha daa'immani amma oromoon amarinyaan omutti chilo jennaan amarinyaan omutti chilo amarinyaa dandeenya naan jaati ishii maan rakkatan jennaan eefanu fidanii bultii ji'a tokko mana wayii hojjannee wallaallee jennaan nu baasanii amma immoo nu baaftee nu qaxaqqaxxe maaliif uftan biiroo keessaa jettee hijiyyee qaxaqqaxa nu fixxee ulee nu fixaniiti amma immoo achi nu baaftee hojii wayiitti nu galchinan ammas hin beeknu arabni nu fidde ammasii amma immoo biyya biraan nu geessu ta'anii. Namicha kanaan immoo mee tikkeetti isaanii ilaalin jeen namicha kanaan biyya san afaanii na badde ayi. Ijoollee baay'ee Dubai hojii waan hin jirreef ijoollee baay'een dallaalonni baharanitti ergaa jiru. Baharanitti. Amma biitti kun baharani bakka ta'e biitti sun garuu anuma afaanuma na jirti. Achitti ergaa jiru. Amma maal jetti namichi kun maal jaa mee tikkeetti isaanii ilaali Itoophiyaa jedhamoo mee tikkeetti isaanii fuu irraa fuu ilaalin jeen namicha kanaan baaba maaloo tikkeettuma isaanii irraa fuu ilaali jennaani tigasti tikkeettiin isaanii biyya akkanaa jedhaa jedhe. Biyyi sun immoo biyya wayiitti gaan biyya san afaanii na badde. Achuma nani gadi lakkisini mucaa tokkottan bilbileetani mucaatu dhufee hafuudhu gadi lakkisini ati biraan deemini jenga namichi poolisiidha. Namichi immoo maal jaa biiroottan tarakkabaa seerri naan eeyyamu qabee deemu seerri naan eeyyamu bakka seera kan geessaa naan jee uduma natti boonuu laali akka waan kunoo bira jiru tigis yaan akka waan na beekanii kanatti natti booni bilbila kana ammas nan bilbilaaf namicha itti kenna ammas itti hanaasaa fachaa iyyaan mucaa kanaan gammee dhaqa itti fuuyi jennaani. Namichi yoo mucaa naqee taffoo jiru namichi kunoo agartee uffata sunoo poolisii biratti ergu paaspoortis fudhatee makii akkuma kunoo agartee ani namichi sunuu kan biirooti garuu maal jaan namicha poolisiitiin ani taaskidha achi geessinaan jaan malee wanti hin beeku hin jiru jeenit paaspoortii fudhatee biraa itti kute yaan gara biiroo deebi'eela. Sobee jechuudha harkaa bahe namicha harkaa. Ani waa'ee kana keessa ani taaskidha kottu riippoortii geessinaan gannaan dhufee riippoortii geesse malee waa'ee kana keessa hin jiru jee Dubaayitti la. Ijoollee sun achi teessoo namichi fuudhee poolis xaayibaa geesse. Poolis xaayibaadhaan immoo warri biiroo dhufee hin gaddaa hojii galchinaa asiin geessuudha asiin baafnu bakka gara biyyaa galchina jedhanii nurraa narraa tarakkaban jee namichi dhufee poolis xaayibaadhaan tan jeelaa dhufanii. Ijoollumti warri biiroo kun ni fudhanna hin galchinaa nu gara biyyaa galchina baqqaayi. Jadi tak kabamte akan nanti galtayan. Amma isaan Dubai keessa hojii waan hin jirree fi gatii guddaadhaan gurgurataa jirani. Gatii guddaadhaan. Kanaafuu kana oduu balaaleffannee masi abbaan barbaade haa dhaga'u abbaan barbaanne haa hin dhaga'u. Gaafa isaan du'an akkanatti sagalee taanee boo'urraa odoo isaanii dhufii warra afaan hin beekne warra dandeettii akkanaan qabne umrii isaanii agara ta'e akka biyyatti ombaatitti ergine maarree dhageenyetti gaafa kaan dhufanii ganni masii tigis. Faayidaa qabaare kanatti wal fixuun. Inni dhugaa jette garuu sin dhagaan tigisti dhugaa nama baay'eedhaan asin nufini gizee jettuun ati achi waan jirtuu fi waan si dabartee fi si maali waan si gooteef indomirra isa indom koota jechuu eegaleera. Kanarra wanna abbaan masii tolaan ganni abbaan wanta barbaade nuunaa jiru. Anis boru gadi beekan hojjedha isinis bakka jirtanii hojjedha. Midhoon hangata sirakkistee anuu sirakkistee si bilbilee midhoon akka taatee tun gisee afur biirootti deebite amma gisee afur biiroo jirti.
hanga amma amma mo kaleessa hojii seena jette ammas immoo bayee jetti ammuma seena jetti Joordanii warri gara Dubaay dhufu baay'ee rakkachaa jira. Gaafa warri Joordaan irraa gara Dubaay deemtan hojiin hin jiru gizee jedhamtani gurratti isinin namu kunoo tiijii irraa baradha tiijii isinitti taa'imtu micaayoo dheengadda wajjiniin ijoollee lama Joordanii irraa dallaalii tokkichi fide. Ijoollee lama sadii takka kunoo irpoortii gubbaratti guyyaa sadi bultee masiin kunoo na bira jirti masitti bilbilee haqii fuudhi jeeni isin waa ulfaattu na gargaarte eefasanii ufte Dubaay ufte takka kunoo akka qalbii taateetti maraatte akkimii namittiin bilbila nalaa kaasuu diddee mina abbaas littaa maqiinoo naan jettee kunoo na arrabsite eefasanii immoo isinis fayitee akkimii geessanii fayitee akka qalbii kana taatee fayitee amma kunoo hojii hojjechaa jirti takka immoo kan hin gadda masii wajjiniin dubbanne suni. Gisee sadii baate hojii seente. Gisee sadi. Si jammar warri Beerut hojjeteef warri Joordanii hojjete Dubaay ufuu ittumallee dhakeetiin. Sababni isaa nyaanni beesaniitii fi Dubaay wanti isiin barbaadu nyaata malee cidhaatii hin barbaadu. Beerut amma nyaata malee immoo kan isiin barbaadu nyaata. Ijoolleen nyaata hin beektu. Ijoolleen uftee asitti kunoo rakkataa jirti. Biiroon guuttee gara biraa isin geessanii. Warri addisiin hin beeku falmatu eessan geessa jee tikkeettii beekeen dubbisuu fe'anii gara biraa geessan. Ijoollee kaan immoo kunoo akkanatti fidanii birootti itti cufanii hamma isiin hojii argatutti kunoo masii amma micawoo sun hojii eefis biraa deemte ji'a meeqa amma eefa gaafa sasitti dubbadhe ji'a meeqa keessatti dubbatte micawoo sun ji'a meeqa keessa deemte. Ji'a guute? Ji'a dabarte. Tana ji'a lamayyuu donguuti mana afur erga jijjiirtee Joordaanii deemte Dubaay odooshii waggaa turte mana 20 jijjiirti. Odoo mana san keessa seente har'a birrii meeqa qabdi uduu mana san ciniinnattee hojjatte har'a mana Joordaan ciniinnattee ammas man waggaa tokko wannoo jette damooza ishii tara 30 qabdiyyu. Hin qabdi amma kunoo lakki Dubaay akkasii mati nani birri waan achi as fidu birrii waan barbaadu fi koottaa Dubaay birriin hagana koottaa Dubaay birri amma isiin birrii kuma takkittiitiin hojjetaa jirti laali birrii kuma takkittiitiin maal na hojjechiisan jette kaawiyyaa. Mana akkuma jiruun ijoollee lama jira jette gisan achi dhufu ijoollee lama saniin taa'aa jedhaniin ana na barsiisu jette isin barattu isin haa barattu barsiis nyaata hojjet kafana tokkos mana qulqullina kootti agarsiifna ijoolleen irratti camallaqii Itoophiyaadha jette namittiin naan lolti jette bilbila naan eeyyamanii yoo dhan xiqqishuma bilbila kan qabadhe natti yaamuu itti himuu siqaayii keessan jira jettee natti boonyanaan ani sitti me gaafa jiraatu sitti me hin dhufinaa gara Dubaay dhufinaa warri Joordan jirtanii dhufinaa biyyarra gara biyyaatti hin deeminaadha. Bakka garas deemumaatti birri ati qabdu sanirra sitti simeetan jira birri ati qabdu sanirratti tikkeetti birri si dabale tikkeetti si murra jennaanuma diddeemiti ofuma shitif didde. Itoophiyaa tasii mureetteen tiiji laala aggeeffadha wayisiif amma ijoolleen kuni warri asi Joordaan gara Dubaayis deemaa jiran kun warri biyyarraayis akkanatti ganaa daa'imti Ambooqillaan harma haadhatu hootee hin quufne harka haadhatirraa buddeen nyaattee hin quufne biyyaa bara jirtu kuni rakkoodha beekta amma akkamittiin galtaree Itoophiyaa san harka duwwaa maalitti galta jireenyi biyya keenyaa kan hootee fi takkitti ganni ta'ulleen namni tokko galanii deebuu wayya ganni galtee deebuu wayya dhugaa rabbii walii garaagarummaa qaba galtee deebuu wayya. Galtee dhufuun dandeechuu isin hin beektanii ana masa kana bichaa beektanii galtee ta'u as deebi'uu san dandeessu Dubaay sanitti deebi'uu hin dandeessu ganaa maabaraayii barattaa siyoosii barattaa makaraa argitee biyya Dubaay. Duuti duuma ijoollee duuti duuma. Maqaa argiteetii barattee ganaa tokko jettee gaddeebitee biyya Dubaay kana dhufuu dandeessa. Isuma sana iyyuu immoo birrii xiqqeenya birrii ilaalan amma asii achoo dabarte 20 kaffaltaa biyyarraa gisee dhuftan 100 ilaala. Intala adaadaatii birrii 100 fi 20 kaffaltee Dubaay dhuftee Dubaay irraa muufuu fudhannee Beerutitti dabarsanii 30 immoo kaffalamee Beerutitti dabartee kiloo biyya Beerutitti du'aaf hedduu jirti hoteela keessa hoteela qulqulleessisan hoteela malee qulqulleessaa ooltilaa jarri hoteela qaba. Kana maaltu fide rakkoo biyyaatiif fide beekta rakkina biyyaatiif fide namni beela fide heega maaliif beela deemaa hojjedha. Beela ijoollee beela barra manni keenya waan harkaa qabu sun makaanitti godhachuu dadhabanii bar biyyaa bahanii. Kana maaltu rakkoo fidaa jira rakkoo uummata biyyaa baas. Gani Joordaanirraa bira baasaa jirti.
daa'ima akkana jirtu tana. Ganni ijoolleen Joordaan irraa gara Dubaasiin kan dabartuuf maaliif seete tokkoffaa qarshii isaan kaffalan asii gizeetti darban xiqqoodha. Itoophiyaa waggaa galan garuu qarshii guddaadha. Lammaffaan immoo piroosesii isaa piroosesii miti. Dheeraadha. Kanaaf jibbu galuu. Biyyatti galuu kanaaf jibbu. Kanaaf biyya galtee ganaa siyoosii baratta ganaa maabaraa banatta ganaa maallaqa guddaa kaffalta kuma 100 kaffalta kana kaffalte ganaa biyya Dubaay inni sunuyyuu biizaa si hufu tikeetii si hufu makara asiin immoo salphaadha beektaa waan tikeetii bichaa kaffaltee asiin kara Dubaay dabarta isa san filannoof asii achi deemaa jiran warra akkasii sanii mati warri nu amma sagalee taanuuf ijoollee daa'imman amma biyyaaf jiran kana sagalee haa taanu. warri gara Dubaay gara Maalii gara Maandoo gara Saudi Arabiyaa gara Maalii deemu akka barbaade haa deemu maaliif afaan beekaa hin falmataa hin dubbatataa. Tiji የተገላገለ ግልግል ማር አገፈት ቲጂ የተገላገለ ግልግል አያቅም ጀት ያማር የተነካ ግልግል አያቅም ጀት ያማርላ ነምኒ አንብየራ ዱፋ ጅሩ ቆትዮ ተክቲ ቀበን ጉርጉራተኒ ሐሬ ተክቲ ቀበን ጉርጉራሳ ጉርጉራተኒ አንብያ ዱፋ ጅሩ ረፖርት ኡመተ ብያ ባሳ ጅራ ነምኒ ማል ደነገቴ ጅራታ በቃ ቻስን ጅሩ ማን ብያ አረባ ከነ ቻንስ ጉደን ቤት ብያ አረባ Gale bakka jiraadhu nan jiraadha duunan du'aa deemaa jira beektee namni maaliin beela kan nama biyyaa baasu rakkoodha kan nama biyyaa baasu sini galee rakkinatu nama biyyaa baasaa jira rakkinatu haadha daa'ima tana haadha micayyoo tana laal micayyoon tun nama waggaa 15 hin guunne tana kanaan biyyaa baase rakkoodha chiggirii biyya nama baasaa jira beektanii kan hubadhaa du'us nan du'a jiraadhus nan jiraadha jedhanii kan lubbuu ofiitti murtee laatanii biyyaa baa jiran rakkoodha. Uummanni keenya yaa ijoollee akaayii mana keessaa kan hin qabne jira. Yeroo ammaa kana keessattuu hin agarta uummanni keenya maal keessa akka jiru. Kan qabuyyuu nyaachuu dadhabee jira. Kan qabuyyuu baabura dhaqatee daakkatee nyaachuu dadhabaa jira. Kanatti biyyaa bahaa jiran daa'imti barumsa dhiisanii ganaa kutaa 5 kutaa 6 odoon gahin afaanuma Oromootu seeraan katabuu hin dandeenye dhufaa jira barra. Maqaa ofii kan seeraan barreessuu hin dandeenye dhufaa jira. Kana maaltu fida rakkoo biyyaa. Sigale is Arabifa is Ingilifa afaan Oromoo loqotuma ofiitu seeraan barreessuu kan hin dandeenye biyyaa bahaa jira. Sijjamma kan farramuu jira ganni. Kan farramee jira kan akkanatti godhannoo godhan sanii farramu. Kan farramu hin jiru kan akkana godhan saniin. Kan qubaan farramu. Kan qubaan akkanatti godhanii farraman sanii farramu. Farramullee hin beekan. Gaaf takka haadha biraa katamaa bulteen beekne biyyaa bahaa jira bara. Asoo dhufte manumti arabaa kun mana biraa kan itti ta'aa jirutu jira. Mirga isaaniillee dirqama isaaniillee hin beekan. Mirga isaaniillee hin beekan. Qarshiin amma mamma kaffalamuuf hin beekan. Amma mamma kaffalamuuf meeqaana dhufe jedhanii ganaan achitti itti mameera garuu asitti immoo qarshii isaanii hin beekan. Waggaa tokko guutuu micayyoon beeruuf hojjettee waggaa tokko guutuu denaara 150 kaffaltiif neetiin. Biiroo kiyyaa miti garuu biiroo namaan biraati. Maal jetta ka madaamii walallooni biiroo keetii biti barraan jetta maal jetta ka maalitti beekani obboleetti tiyya maalitti beekti diinaarayyuu maalitti beekti dooraalayyuu maaluma beekame daa'im waggaa 15 jechuun ijoo mee daa'ima arabaa naanaa kan waggaa 20tu bar wayyaatti uffistaa barra itti faradu maaliif achii kennama waan ta'eef warra achiitiyyuu tun daa'ima tun guddoodha tun of beetti waa'ee margashii dubbatachuu dandeessi kan jiru warra biiroo achiiti malee warra arabaasi itti faradu ganneen itti faradu arabatti maal faradan talatu arabnis nu tuffattee uummata Itoophiyaa kanaan tuffattee arabnis akkuma warra dallaalotaatii fi warra biiroo achiiti tun xiqqoodha deemteen hojjetti hojii in dandeessi caanaa jiru san dandeessee ni hojjetti kan jechuu qabu warra achiiti warra asii argan suuraa maradhatan bakka isaan hin dhibu warra biiroo warra achitti nama garaa haadha jiruu fi nama biyya ormaa jiru maaltu quba isa qaba rabbii tokkicha malee wanti jireenya kee jijjiiruu danda'u yaada namoonni sii kenne osoo hin taane yaada sammuun kee sii maddisiisa kanaafuu namarraa gaariin eegin ofii kee gaarii ta'i. Namoonni tokko yeroo ati deddeebitee isa barbaaddu akka waan ati isa malee carraa biraa hin qabneettis ilaala ilaalcha negatiivaa waan ta'eef ati ammoo carra qabeessa tokkotu sitti boonee dhibbatu si barbaada
ati daandii dhugaa hin lakkisin. Nama osoo ati bakka guddaa kennituufi si dhiisee deeme naaf deebi'as jetteen eegin akkasitti deebi'us hin barbaadin deebi'us hin toluuti furmaanni isa dhumaati akka nama du'etti dagadhuu dhiisi barnoota gaarii isiniif haa ta'u.